Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan marattis naa qaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa immoo qophii keessummaatiin deebi'eeti kan inni jiru. Keessummaan keenya har'aa obbo Lalisaa Hiikaati kan isaan jedhamanii diyaaspooraadha. Dhimma tokkoof gara biyyaa dhufaniiti kan isaan jiran. Dhimma isaan dhufanii fi seenduubee isaanii kan isaan waliin mari'annu taate hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaani nu hordofaa isiniin jenna. Obbo Lalisaa Hiikaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Akkamii biyya Ameerikaarraa yeroo darbes yeroo muraasa dura dhuftanii akka deebitan qubannan qaba. Mee gara dhimma keenya isa ijootti hin deebiiniin dura haala seenaa ittiin gara Ameerikaa deemtan bakka dhalata keessanii fi guddina keessanii irraa bilaan. Egaa an dhaladhee kan guddadhe achi gara magaalaa Dambidolloo ganda Cuggii jedhamu tokkotti baadiyyaadha. Akka kiiloomeetirii 7 or 6 natti fakkaata achi. Baqattummaadhaan biyya kanaa bahe bara 1999 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Gara Jibuutii Keeniyaa kana ture 2005 Ameerikaa deeme. Achi barumsa kutaa 9 kaasee kan jiru achumatti hin baradhe. So bakka gaafa carraan jijjiiramaa kun dhufu al tokko waan dhufe 2015 keessa. Yeroo sanas baay'ee rakkisaa ture. Ergasii garuu amma jijjiirama kana booda almost waggaatti al 2-3 sometimes afurfaa deebi'ee dhufa jechuudha. Keessumaa 2025 kan al 4-5 dhufu kooti. Natti fakkaata guyyaa muraasaafis yeroo dhufe jira. Kana fakkaata. Mee wanta tuttuutanii bira dabartan wayii qabdu. Haalli guddina ijoollummaa keessanii, haalli barumsa keessanii, haalli naannoo keessaniitti guddattan mee maal fakkaata ture? So gara toomii gaaffii bareedaadha. Ijoollummaan waan hundumaa vaaliyuu kan fiichariitti nama kennu ijoollummaatti waan dabarsiteedha. Keessumaatii carraalee barumsaa argatanii akka carraa'anii abbaan koo fi koo barsiisota. Innaa ijoollee barsiisaa gaafa taatu immoo advaanteejii argattu baay'eedha. Qayyabachiisuu irraanis kan ka'e akkasumas immoo kan hin guddadhe akaakayyuu koo biratti. Akaakayyuun faanis immoo qotee bulaadhuma haa ta'an iyyuu malee xiqqoosee kan of danda'anidha. Katolikii Aaddoo jedhamutti baradhe. So keejii kana baradhe. Keejii kana namooti baay'een affoordiin godhanii ijoolleen of course egaa hoolaa fa'aa teksitii maal gooti warra waan gargaartuuf hin ergan iyyuu mana barumsaatti. Kan keenya garuu waan dandeettii sana qabanii fi erganii barsiisaniiru kaatolikiitti. Sun opportunity guddaa naa kennee barumsa kanas immoo akka jaallattu kan godhu rool moodeelii kan ilaalaa guddatanii warruma kee yookaan firootuma kee keessaati. Yoo fira dooktarii qabaatte dooktarii ta'uu barbaadda. Yoo immoo barsiisummaadha kan hawwu. Maaliif warra koo barsiisaa waan ta'aniif barsiisummaa kan hawwaa guddadhe. Garuu carraas baay'ee argadheera jechuudha. Keessumaatii kutaa 1-5-8 kanatti kaatolikii Aaddootti baradhe. Achi 7 immoo beeziitti baradheera. So experience gaarii naa kenne makkaan Yesuusitti illee baradheera. Experience baay'ee gaariin qabachuudha. Keessumaa jaalalan barnootaaf qabu akkasumas immoo maatiin keenya especially gara haadha kootiitiin gara siyaasaa kana warra siyaasaa ta'an malee akka obbo Ibsaa Guutamaa fa'aa jechuudha. Dedication isaanii baay'een barumsa irratti amma har'aatti illee isuma irratti hojjetu gara caalu waan dictionary afaan Oromoo kanaa modernize afaan Oromoo kanaa anallee gadduubaan kan puushiina godhan gara caalaa isaanii deddeebiikoo kana keessattis akkan at least vision isaanii isaan dur qaban turanii dabarsanii natti kennaniiru jechuudha. Ani immoo isa isaan jalqabanii keessumaatii qabsoon afaan Oromootii fi barumsa irratti hojjetame nama beeknaa keessumaa mootummaa jijjiirame kun dhufee transformationii deemaa jiru nagarraa gama keenyaan ani immoo specially ani akka nama tokkotti maaliin contributor kan jedhu so family trendii jechuudha. Na maatii barsiisaa keessaa bahee akkasumas immoo obbo Ibsaa fa'aa gaafa ilaaltu barumsa kanaaf ministeera jalqabaatu of course akkuma beektu afaan Oromoo kana implementii warra godhe keessaa tokko. Isaanis haga har'aatti kanuma wal qabatee of course ilaalcha siyaasaa adda addaa qabu. Garuu when it comes to barumsa fi wanni Oromummaa kana irratti hundumti keenya wanni ta'uu qabna jechuudha. So kanaaf sun illee duuba jira. Guddinni waan fakkaata. Daree obbo Ibsaa Guutamaati wajjiniin maal wal keessaa qabdu moo fakkeenyummaadhumaan isaanii of duratti ilaalaa barumsa keessan hordofaatti kan isin turtan? Ibsaa Guutamaa anaa fi akka akaakayyuu ta'u. Haati koo Caaltuu Katamaa Guutamaati. Isaan immoo Ibsaa Guutamaati. Akaakayyuun kun sirriin Katamaa Guutamaa jechuudha. I think hangafa hunda isaaniiti.
Kanaaf obbo Ibsaan faanis obbo jedhuun akka kanan jechuudha. So haati koo guddachuu ishee keessatti obbo Ibsaan roolii qabu. Isaanis akkasiin barattuu fi wanni taatu godhaniiru. So kanaaf nullee Ameerikaatti illee kan hin dhaqe isaan bira. So involvii godhaniiru jechuudha jireenya koo keessa baay'eetti. Ispeeshaalii ilaalcha koo foormii gochuu irratti roolii guddaa qabu jechuudha. Hagammaallee. Mee keessumattuu mana barumsaa beezii yookaas Beetel Evangelical Secondary School kan magaalaa Dambidolloo keessatti argamudha. Barattoota ciccimoodha kan achi keessaa ba'an jedhama. Deebi'ees immoo sadarkaa gara gadii mana barumsaa Katoolikii Aaddoottidha kan itti baratte. Mee gara naannawaatti baratte kana deemtee argiteettaa laata? Waggaa 26 al tokko deemee san dura dhufe jechuudha. Gaafa ji'a 5 ji'a 6 dura. Waggaa 26 booda. 26 booda. Garaan akkamitti si taa'e? Maali deeyilii achuma jira. Uummata chi wajjin egaa rakkoo jirus rakkoo nageenyaas haa ta'u rakkina uummata keenyaas ilaalaadhuma qaamaan fagaanne malee yaadan asuma jirra. Yeroo jalqabaatiif hin dhageen sanas immoo guyyaa tokko duwwaa turre carraan arganne waan barumsuma high school kanaa fi kufaatii barumsaa keessuma waan naashinaaliin jedha state wide akka Oromiyaatti irratti hojjennu kana achitti babal'isuudha. So isaaf hin deeme. Garuu ganda itti dhaladhe immoo bara 2019 especially 2019 kaasee baay'een uummata gargaara. Keessumaatti barattoota sponsora gochuudhaani. Yuunifoormii isaanii, dabtarii isaanii, keejii illee ijaaree fi achitti maaliif Katolikiin yeroo sana nuti itti baranne tokkoffaan irraa fagoo lammata immoo kootaan barattootaas waan fudhatan natti hin fakkaatu. Kanaaf ganduma keenyatti uummata mariisisee deeggaree keejii sana ijaaree fi garuu keejii sana sappoortii gochuu irratti gaa chaalenjii guddaa dhufe. Biiroon barnootaa barsiisaa ramadanii fi barachaa jiru garuu riisoorsii kan biraan gargaaruu hin dandeenye akkuma beektu gara rakkoo baay'eetu jira biyya kana. Kana malee yaadachaa man jira qaamaan fagaadhu malee achuman jiraachuu hin jedhe. Gaafa deebitee deemte waggaa 26 booddee naannoo sanatti haalli guddina keetii wanta sitti yaadachiise qabaa laata yeroo ijoollummaa keetii wanta sammuu kee keessaa hin baane yaadannoo namni tokko guddatee gaafa waggaa 26 booddee bakka itti dhalate sana deebi'ee deemu wanta namatti yaadachiisu qaba. Yaadannoo ijoollummaa keetii wanta sitti yaadachiise miirri sitti dhagahame maal fakkaata? Miirri sitti dhagahame maal fakkaate utuu waggaa 26 san ture sana utuu danda'amnaan utuu haalli isaa mijate jechuudha. Of course bara wayyaanee wanti hundumtuu ulfaataadha. Deemuunis ulfaataadha. As gaafa dhufne wanni baay'eetu ture. Isa gaafa dhaqee bakka imimmaantu na qabee gaafa hin boonye of course boo'eera iyyuuti iddoo baay'eetti keessumaa nama tokko gaafa hin argu biyya kee wanti caalu hin jiru. Haga fedhe amma Ameerikaa kana jiraanna wanti nuti bakka jirudha. Firiidamiin bakka jiru baatee galuuf sodaan qabdu. Barumsaaf yoo nan baradha jette limitii wanti godhu hin jiru. Ofii keetiif gargaartee barachuu dandeessaa akkasumas immoo gargaarsaanis barachuu dandeessaa. Ispeeshaalii immigraantii gaafa taatu rifiijii kana gaafa taatu giraantiin adda addaan jiru. Carraan sun as hin jiru. Uummatas jiru kanaaf carraa of course akkasii fiduu dandeessu garuu waan dandeenye immoo akkabittiin gargaara jedhee bakka mataa isa kana deemu yeroo dheeraadhaaf isa guddaa ture. Amma garuu carraa argadhe kanaan I think nan hojjedha jedhees kan hin deemu akkasumas ijoollee keenyaan wal ga'ee gara fuulduraatti at least chaansii kasii kana babal'isa kan jedhe yaadu Dambidolloo duwwaatu hin taane guutummaa Oromiyaa keessatti waliin ga'uudhaaf egaa yaalii matti hin jiran jedha. Yaadannoo iddoo sana baay'ee ulfaataadha reedi. Egaa namni tokko gaafa hiree isaa murteeffachuudhaa fi tattaaffii ni jalqaba. Tokko carraa barnootaatiin yeroo sana kan ture. Dabalataan immoo carraa biyya alaa deemuuti. Baqattummaadhaan kan itti biyyaa baate. Mee jireenya baqattummaa haala murtee sanarra akka geessu wanti si taasisee fi bu'aa bahii baqattummaa keessattis mudate waa muraasa osoo nu kaaste. Akkuma beeknu amma tokkoffaa haalli siyaasa biyya keenyaa namni hin areenye hin jiru. Waan xiqqoorraa ka'ee waan gurguddaadhaan. Baqataa gaafa ta'u sun jaalatin murteessita. Amma namoota baay'eedha carraan DV ba'u jira. DV kanas takkaa yaallee because kutaa 9 waan ture. 9 10 11 biraaf hin baranne. So baqattummaa keessatti
wanti namni hundumtuu hubachuu qabu du'aaf jireenya gidduu jirta. Yoo ati duute namni si gaafatu hin jiru. Firan qabdu maal hin qabdu. Inni magatamta ijoollee baay'ee nama akkuma beeknu kana bishaan irratti kan dhuman jiru. Kaan biyya baqaa keessatti dhukkubsatanii kan dhuman meeqatu jira ijoollee kan hin beeku. Akkasumas immoo biyya alaa kana gaafa jirtu gargaarsa hin qabdu. So hundumtuu carraama adda addaatiin yaalee jiraata jechuudha. Baay'ee chaalenjii guddaadha. Sana keessa dabartee gaafa jettu gaafa immoo bakka gaarii geessu akka keenyaa kana akka Ameerikaa kana fa'aa gaafa geessu hedduun in yaadata eessaa akka dhufe maal keessa akka darbe. At least ijoolleen gara fuulduraatti biyya kana keessatti guddattu firoota keenya naannoo isaanii firoota keenya ta'uu qaban ijoolleen Oromoo jechuudha. Akka isaan carraan kun isaan immoo danneef stabilitiin political stabilitiin keessumaa dimokiraasiin jechuudha. Namni tokko mirga abbaa barbaade garee abbaa barbaade dhiisu biyya kanatti tokko deeggaruun akka kaan immoo oppoosii gochuunis akka akkasitu hin taane akkamittiin namni hundumtuu barate openness akkasiitiin kun hafuu danda'a. Keessumaatti baqattummaan kun ikonomikaalii waan adda addaatiin isa jedhuudha mataa kee keessaa kan itti ispeeshaalii baqattummaa keessa kan dabartu keessumaatti amma eksperiensii baqattummaatiin kan itti bartu Ameerikaa kana fa'aa deemte namooti hojii irratti baay'ee successful ta'an warra refugee ture warra baqatee warra rakkina adda addaa argee carraa Ameerikaa dhufuu kan argate yeroo gabaabaa gidduutti transformii of godhanii maatii isaanii godhanii successfully gaafa ta'an argita. So sun experience gaarii namaa kenna jechuudha. Garuu yeroo tokko maaltu jira sanuma argattee ba'uun iyyuu waan tokko puushii gochuunis al tokko ta'u gaariidha. Maaliif faamilii keetiifis firoota keetiifis akkasumas immoo community keetiif iyyuu al tokko bu'aa buusa. Safariin keetii keessa dabartee at least umma sun akka keessaa ba'u gochuu irratti hojjettee so experience gaarii namaa kenna keessumaa. Karaa Jibuutiitiin baatan fakkaata. Jibuutii deemeera. Jibuutii akka ji'a 9 waggaa tokko taa'ee dipoortii fa'aa taatachi. Baay'ee dipoortii gochuutu jira. Achii dhufnee gara Moyyaalee kana immoo deemnee waraana bilisummaa Oromoottis makamnee pretty much keessuma turre. Konfliktiin adda bilisummaa Oromoo gidduu tureera. Sana keessatti dhiisnee gara Naayiroobii deemee. Naayiroobii Jibuutii 1999 December keessa gale. Achii 2001 Moyyaalee turre. Gara Moyyaalee kana I think ji'a 8-9 turre ijoollee hedduutu nu duukaa ture. Yeroo abaa'oon bakka lamatti citee wal dhabee kaan galee kaan achitti onni ta'e sana nus keessaa deemnee gara Naayiroobii deemnee Naayiroobii irraatii waggaa 5 ture. Of course Jibuutii tureera. Achitti afaan Sumaalee xiqqoo bareera. Achi immoo Keeniyaa taa'ee achitti afaan Sumaalee xiqqoo namni namatu na bira taa'ee jechuudha. Garuu kan dhuma irratti kan hin bahe gara Keeniyaatiin. Jireenyi biyya ormaa keessa jiraachuudhaan naakaas keessumattuu baqattummaadhaan karaa seeraan alaati jechuudha miti. Keeniyaa keessa? Jibuutii keessas Keeniyaa keessa? Seera ala. Hamma dhadheeyyuu inni itti reejistarii gaafate jirri keezii kee kana stadii rikognaayisii godhetti illeegaaliidha. Akkuma sama Ameerikaa illeegaal jettu kana illeegaali mataatee teessa. So yeroo sanatti gaa Keeniyaa keessatti illeegaali taate homaa rakkina hin qabu. Ati namuma Itoophiyaa kana fakkaattee naani sin dhiisani. Qabanii yoo fedhan si reebu birriis immoo qabanii waa yaadaniif si saamu. So waraqaa baachuun sin hambisu. So illeegaalis waluma qixxee jiraata jetti. Garuu illeegaalidhuma iddoo lamaanitti. Wanti nama rakkisu keessumattuu afaanii wajjin wal qabatee hawaasa naannawaa sanaa beekuuti baruudhaaf itti baruu dadhabuun baqattummaadha bir'annaadha kan itti jiraattu. Mudannoon baqattummaa keetii wajjin si mudatee jiraata. Keeniyaa yeroo turtee fi Jibuutii isa kan ittiin deebina. Jibuutii yeroon ture wanni isaa baay'ee nama kofalchiisasi. Manadhaan ture Dambidollootti shiftaa jedhanii waggaa 2 ol akkas hidhame. Manadhaa sana keessatti barumsa kutaa 9 barachaa ture. Kutaa 9 baradhu sana barumsa baay'een jaalladhaa ture egaa. Achi ijoollee wajjiis nan qayyabadhaa. Ijoollees qayyabachiisaa turre. Afaan Arabaa kana arge. Ijoollee afaan Arabaa dubbistu. So maali kun jedhee sheekii ta'uu gaafadhe. Ndee kun ikkoo afaan Arabaatiin naan jennaan kana baruun barbaadaan jedheen. Kana baruudhaaf Islaama ta'uu qabdaa naan jedhe. Duuba seera sana barsiisee maal jedhee Islaama sana ta'ee waggaa 2 ol akkas ture natti fakkaata. Sana gidduutti quraana baay'een qara'e. So amma quraana juuza 16 jedhu. Achi ol qara'ee Jibuutii gaafa deeme baay'ee na gargaare. So itti himee Sumaalota warra du'aa dawaa jedhaniitu deemanii uummata barsiisu.
Al sadii afur qabamee diippoortii ta'ee leebar kaampii nu galchanii dhagaa faasi guursisaa oolanii gaafa sitti fayyadamee si raawwatan diippoortii fideessi godhu dawwallee irratti. Miilaan immoo ginillee kanatti ceetaa ammas qabanii diippoortii godhu garuu gaafanii warra dawaa kana argu sheeka kana ta'ee wanni sana uffatan deeman sana xaagaa godhadhee quraana godhadhee bakka wajjin akkasitti Jibuutii galee sunillee baay'ee na fayyadee. Mul'annoo qonni guddaan sana experience wanni kana qabaachuun koos na fayyadeera jechuudha. Keeniyaatti immoo afaan egaa of course baay'ee nama rakkisa. Jibuutiin rakkisaadha. Afaan Sumaaliin beektu taatee Ingilishii yoo beekte faayidaa hin qabu. Faransaay haasa'u jirti. So dirqama at least milikkitaanis kominikeetii goota garuu afaan Sumaalee baay'een isaanii immoo afaan Oromoo beeku. Keeniyaa gaafa dhaqxu immoo afaan Suwaahiliiti kan haasa'an garuu immoo uummata keenya Booranaa waan jiruuf hamma tokko baay'ee hin rakkattu. Immigiraantiin Itoophiyaa kunis baay'eedha achitti. At least naannoo isaanii yoo qubatte hamma natti rakkina irra buutu. Garuu kan Keeniyaa maraataadha gaa yaa'u korraapshiniin achitti baay'eedha. Baay'ee isa rakkisu. Carraan ati ittiin gara Ameerikaa akka baatuuf haalli mijataan siif maal ture? Haalli mijataan kun tokkoffaa istaasisii makee ilaalu. Lammata ana duwwaatu hin taane maatiin koo fakkeenyaa fi anillee egaa yangii ta'ee murteeffadhee man ba'a. Garuu firuma obbo Ibsaa ta'uudhaan akkasumas filalee hin coofaa namootuma adda bilisummaa Oromoo heddii ta'anii yeroo sana baay'ee safarii godhanii siyaasa naaf namni rakkan hin jiru. Isaanis na gargaariiru jechuudha. So keessumaatii xalayaanaa barreessaniiru. Achittis immoo ijoolleen isaanii na deeggaraa turanii. Kan Hayaas jedhamu Hebrew Immigrant Aid Society jedhama. Isaantu keezii koo kana ilaalee referaalii na godhee gara Embassy Ameerikaatti. So isaan yoo feetee mucaa Obbo Ibsaa kana see hangafaati. Mucaa see jalqabaa jechuudha. Isheen xalayaanaa barreessitee iseetti nu ergan. So akkasitti New York deemnee jechuudha. Garuu karaa warra Hebrew Immigrant Aid Society kan warra I think Israa'el kanatti fakkaatu jirra. Isaantu na gargaare. Karaa UN deemte jechuudha. Innaa akkasitti gara Ameerikaa deeme. Baay'ee gaariidha. Ameerikaa keessatti jireenya Ameerikaatii fi isa kanatti hin deemina. Mee lalisaa hiikaan maatii qabaa bara kamidha kan inni addunyaa jaalalaa keessa seene? Inni waan jaalala kun ulfaataadha. Bara baqattummaa keessatti hiriyaa tokkoon qabaa. Isa wajjin deddeemaa turre. Haga Ameerikaa deemnutti ammas ijoollee afur qaba. Ijoollee dhiiraa afur. Tokko dhuma waggaa 8 waggaa 23 21 fi 17 ta'aa jira amma. Ijoolleen lama Keeniyaatti dhalatan. Lama immoo Ameerikaatti dhalatan. So garuu walumaan deemnee jechuudha. Rakkina kana keessas walumaan baanee haati manaa koo gaafa Moyyaalee irra turre ulfa turte. Naayiroobiitti deessee Naayiroobii bakkee faciisaa turre ala. Dallaayyuu inni faa jira jechuudha. Yaa jireenya baqattummaati. Amma garuu akkasitti ijoollee kana lamaan fudhannee Ameerikaa deemnee jetti immoo lama argannee so ijoolleen kun Floridaa jiraatu jechuudha. Jireenya baqattummaatii fi jaalala akkamii keessumattuu bu'aa bayii hedduudha kan inni qabu. Tokkoffaa baqattummaadha. Bir'annaa jira. Maatiidha. Jaalala keessa seenteetta. Maal fakkaata ture jaalalaa fi jireenya baqattummaa yeroo wal bira qabdee ilaalta? Egaa baalaansiidhuma goota baay'ee ulfaataadha. Jaalalaaf mijataa miti baqi. Maaliif stressii baay'ee qabda. Yeroo waliin kennitu baqa keessatti jirtu jechuudha. Akkasumas immoo gaafa deemtee jettu biyya alaa gaafa geessu biyya alaa kun akkas ta'anii ilaalan miti. Baay'ee ulfaataadha. Keessumaatti immoo ijoollee biyya keenya asitti ijoollee gaafa qabaattu ijoollee kana hawaasa guddisa. Ijoolleen koo baatee baddii waraabessatu nyaataa namoota maal godha jettee waa yaaddoftu hin qabdu biyya kanatti. Biyya Ameerikaatti garuu ijoollee manaa dhiistee baatee jennaan yoo siidhu ijoollee sirraa fudhatu kiriminaalisi godhanii akka hojii hojjenni godhu hojiillee hojjechuu dandeessu. Kanaaf sunis impaaktii qaba jaalala namaa irratti jechuudha. Innaa Ameerikaa gaafa geessu biyyoota Awurooppaa kana xinnoo ishee faamilii vaaliyuu guddaa waan qabaniif hin gargaaru. Ameerikaan garuu dhimma sitti hin qabdu. Fiddee si geessi hojii sii kennu seera isaanii hundumaa fuula gochuu qabda. Namni tokko ijoollee eeguu qabachuudha. Ijoollee tamaarii geessitee tamaarii fuutaa ijoollee kophaatti bulchuu hin dandeessu. Ispeeshaalii ijoollee waggaa 10 gadii manatti dhiistee bahuu hin dandeessu. Ollaansi tokko mee jennaan poolisiin dhufee mucaas fudhatee fudhachuu duwwaatu hin taane immoo child neglect jedhanii qabanii siidhu jechuudha.
Kanaaf namni tokko dirqama ijoollee bira taa'uu qaba. Sun stressii guddaa fida. Namooti baay'een amma kan wal diiganii namoota asii wal fuudhanii jaara akkamii qabaachaa dhufan Ameerikaa gaarii waliin jiraatan yeroo ammaa kanatti muraasa. Successfully kan ta'es baay'ee xiqqoodha. Maaliif chaalenjii guddaa waan jiruuf jechuudha. So impaaktii baay'ee qaba nama hundumaa irratti. Keessumaati immoo imagine egaa adiltii akkasii taate ijoollee qabaattee biyya haaraa dhattee from scratch tokko kaatee gaafa jalqabdu hamma akka impaaktii sirratti qabaatu. Stressii akkamii keessa dabartaa. Namooti waan sana keessa darbanii successful ta'an really baay'ee appreciate godha. Keessumaa barumsa fa'aa baratanii yookaas hojii hojjetanii karaa bizinesii kanaanis karaa maaliitiis deemanii baay'een admire godha. Kan koos waluma fakkaata jechuudha kanaa jennu. Itti gaafatama dachaadha jechuudha. Keessumattuu dhiiraaf. Dhiiraaf dachaadha. Dubartiin immoo mirga qabdi achitti. But akka keessumaati biyya Ameerikaa biyya Westii kanatti dubartootaaf mirga addaatu kennama. Baay'een isaaniis immoo abiyuuzii godhu. Seerichis immoo more biasedidha towards women against men jechuudha. Against dhiiraa biasedidha. Kanaaf ammannas ana boodee fokkoruu haadha manaa kana dhiitee bulchuu maal jedhu achi gahee waan akkasii yaallaan bakka daaraa ta'anii gattaa duwwaadha akka lafaan kaanii godhee cabsa lafa si kaa'u. So baay'ee ulfaataadha. Kanaa wajjin wal qabsiistee muuxannoo biyya keenya keessa jiru wajjin wal bira qabde yoona miidhaa geessisa jettee adda ilaalchi kee maal fakkaata? Keessumattuu Ameerikaanii mirga dubartootaatiif kan isheen loogdu. Itoophiyaa keessatti immoo mirga dubartootaa yerootti hamma seerri biyyeen jiru jedhamutti jira waan ta'eef sanaa wajjin wal qabsiistee yoo ilaaltu. Suni maal barbaade yoo jettee one of wanni critically ta'e namoota warra amma generation ammaa kun generation TikTok social media kana ilaaltee warra gurguddatee ilaaltee jiran jijjiiruun baay'ee ulfaataadha. Resistance guddaa argatta jechuudha. Garuu value sana value wal qixxummaa kana ijoollee daa'ima amma keessumaatii biiroon barnootaaf amma guddisu kana kaarikulamitti gashanii namni hundumtuu wal qixxee akka ta'e. Society keessatti contribution dhiiraaf contribution dubartiidha baay'ee waliin caalu. In reality yoo ilaalte immoo sometimes more productive kan ta'u immoo dubartoota iyyuu dhiira caalaa of course humnaan maaliin dhiiratu jechuu danda'a. Utuu danda'ameeti rooliin dubartootaa akkuma kan dhiiraa sana contribution family keessatti ta'e namni hundumtuu waan godhu qaba. Fakkeenyaaf dhiirri hojii baay'ee hojjetee manatti yoo gale haati manooti immoo ijoollee kana tan bakka bu'uudhaa fi mana keessa keerii gochuudhaan isa caaluudha. Walqixxummaa gaafa jedhamu dubartooti keenya ispeeshaalii warra sii deeman expectii kan isaan godhan akka isa kaan fakkaachuuti haa ta'u malee asitti hin barre waan ta'eef yoo yaalte iyyuu siin ta'u agartee biyya kanatti immoo dhiirri gola galuun baay'ee sheemiidha. Kichinii qodaa fa'aa miiccanii garuu hojiin kan hundumaati. Dhiirris dubartiinis waluma qixxee qamisii uffattee hojjetta wanti jedhu hin jiru yookaas surree uffattee gola galte kan jedhu hin jiru. Of course biddeen tolchuun kun qaaniidha sitti. Akka Ameerikaatti garuu hojii koo keessaa tokko biddeen tolchanii gurguruudha. Anumti bira dhaabbadheen tolchaa maaliif sheemite jechuudha achitti. Keessumaa mana kee dhufe kukii gootee nyaachista. Haati manaa yoo hin jiraanne maaliif hin jiraattu iyyuu hojii deemti ijoollee waan gaafa ijoolleetii wajjin. So kanaaf experience adda addaa jira. Generationi kana sheeppii gochuun baay'ee haa ulfaatu iyyuu malee amma tokko at least mootummaanis dhiibbaa godhee haga tokko wal qixxeessuun dirqama. Mootummaa expectii goota gaafa gootus immoo of course mootummaan kamiin danda'e kamiin dhiisaa miti. But haa ta'uuti uummata barsiisuu awareness uumuu dubartootis immoo mirgan qaba jedhanii dhiira abiyuuzii gochuu dhiisanii at least limit of godhanii baalaansii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ayyee Lalisaa hiika Ameerikaa galteetta. Mee Ameerikaa gaafa galtee jalqaba mudannoo kee yookaas wanti jalqaba ati eegdee dhattee fi wanti si mudate gaafa wal bira qabdee ilaaltu har'a gaafa yaadattu. Gaafa ani Ameerikaa gaafa ga'u leveliin freedomii biyya sanatti qabdu waan guddaadha. Namni tokko potentiaalii qabu fayyadamuudhaaf fakkeenyaaf barumsaan haa ta'u hojjechuudhaan haa ta'u maaliin haa ta'u waan kana hunduma isaa qabaatte keessumaatii nagaa qabaatte freedomii waa hojjechuu chuuzii gochuu yoo birrii barbaade liqeeffattee waa hojjechuu qabaachuun waan guddaadha. Ameerikaa tun ga'in dura waa'ee Ameerikaa baay'ee qoradheera expecting godha garuu
more than I expected wanti argee ati barumsa barbaannaan hamma dandeessa barachuu dandeessa limitiin qabu garuu situ barachuu irra jiraata ati yaaluu irra jiraata so wanti guddaan arge maanni mootummaan hundumaa faasiliiteetii godhe lafa sii godha feelii sin goota successfully sin taata feelii kanatti gootu dhibeenya keetii dhibaamummaa keerraa kan ka'e ta'uu danda'a yookaan immoo dandeettii masaan qabdu ta'a or namootis ummatan sinis immoo murteessaadha amma yoo nama warehouse kana keessa hojjetee buluun dhattee atis waan guddaadha gootee fudhattee isumatti fufte jechuudha cabsitee keessaa ba'uu qabda cabsitee keessaa baatee sacrifice gootee barachuu qabda barumsi kun waggaa 4 fudhata waggaa meeqa iyyuu baqattummaa keessa teessee waggaa meeqa biyya kana keessa teessee gaafa dhaqxu waggaa 4 kan biraa barattee improve of gootee hojii kana gara professionalitti jijjiiruun expectation immoo ture anas immoo kan imparsu godhe sanuma jechuudha gaafa nachi gahu keessumaati barumsa hojii hamma barbaade hojjedhee namooti baay'ee nama hojii hojjetanii torbanitti $500,000 faa kan argatan jiru barumsa maaliin godhanii baratee soo kana caalaa argatu kan jedhanii itti fufan jiru garuu professionii sun immoo continuity qabu so kanaafi expectation kooti oli kan itti arge keessumaati opportunities and providers godhan jechuudha na baay'ee I wish utuu system ina kasi biyya kana jiraate fagoo jirra but jiraateti labor you export gochuu hin dandeesse jechuudha biyya kun baqattummaa hojiidhaa fi carraa barnootaa Ameerikaatti siquun nami keessaa kamiin itti fufte barumsa moo hojii maal hojjetaa jirtan moo yoo hojii ta'e lamaanuuti barumsa ammallee barachaa jira jalqaba utuun hin baratin 2005 akka faranjiitti jechuudha 5 galee 5 6 7 kana hamma 2008 tti refreshing of godhaa ture amma languagein biyya keenyaa kun akkuma beektu jiru almost zero jechuu dandeessa isa sitti baratee fit university college maali baay'eetti dhaqee fatanaa English basic English kutaa 3 kufa sii galee yoo haasofne illee understanding godhan warri biyya sanaa kana ani itti wanni mata eetanii improve godhe jechuudha 2018 gaafa ga'u qormaata kan kutaa 10 qoramuu dandeessa jettee so sanumaan self study godhe ofii kooti resource baay'ee waan jiruuf jechuudha qoramee waan darbee achi college gale hojjechaa jechuudha gaa kan ammachi hojii baay'ee kan hojjettu especially 2005 6 kana trakii noofaa ture trakii tractor trailer jiru sabu dheeraa tokkotu jira gommaa 8 kan qabu hojiin koo jalqabaasa ture achumatti baratteeti achumatti baradhe makiinaa ofuun beeku difatiin maal nan beeka dheewan seenee ga'ee garatti giirii jijjiira giirii kana wal jira dhee maal jedhee man baree achi bakka tuun jedhu 2006 keessa 5 keessa fakkaata naan garagale cabbii keessa tokko achi bakkaati manaa koos hin ta'u kuni dhiisuu qabda naan jettee dhiisnee gara Floridaatti gallee so achi immoo taaksii oofuu jalqabe jechuudha taaksii kana oofuun baay'ee freedom isii kenna maaliif yeroo barbaadde baatee yeroo barbaadde galta namni halaafiin qabdu yoo horii moor meeqii gochuu barbaadde baatii sa'aatii dheeraa hojjettaa yoo hin barbaanne immoo yaa'u nama dhiista so sun opportunity guddaa naa kennee barumsa garuu bara 2008 akka lakkoofsa bashaarraa kaasee barachuu jalqabee hojiis taaksii kan hojjechaatti fufee graduation ko jalqabaa kuna kolama ture associate degree kan jedhu engineering kana barachaan ture gara university darbee computer science dhaa fi wanniidhaan achi booddee nursing immoo barachaan ture medicine iskaluu yaadaan ture pharmacy yaadaan ture so elective nan fudhadhu baay'een isaa kan hundumaatiif na fayyadu ture school of nursing itti gaafa na fudhatan ittiin deebi'e jechuudha so engineering dhiisee nursing itti deebi'ee nursing baradhee 2014 xumure nursing ta'e jechuudha register nurse dhu sana qormaata isaa fudhadhee man gaafa bara 2014 darbee ergasii mar'aatti hojii professionii koonni guddaan ni jalqabaa isa nursing kana garuu mootti deebi'ee kilaasii xiqqoo fudhataa engineering sana sitti fufee booddee engineering dhaan computeraan dhiisega computer yeroo sana anamma keessuma waan barumsaa irratti kan na fayyadee basic programming deemeera haga tokko advancing goone malee san dhiiseen civil engineering construction kan waan inni jaaladhuu fi
isaanii wanni ko fudhadhe so Portland itti construction sana hojjedha. So hojii lamaanuu isaa waluma parallel oofaa jira. Barumsa haga ammaatti illee narsii kanarraa gara nurse practitioner jedhu yookaan I think health officer jedha biyya kanatti fakkaata. Ameerikaatti nurse practitioner jedhu. Isan barachaa ture amma maallee barachaa semesteera kana lamaan hojiin itti baay'ateen dhiise. Garuu amma immoo deebisee rejistarii godhee semesteera sana kaasitti fuudha jechuudha. Waan hedduudha kan sirraa baratamu maaliif hojii garaagaraatiin abbaa ogummaa ta'uudhaa fi kan nama gargaarudha. Professionally nama ga'umsa qabu of taasisuudhaa fi tattaaffii dhuunfaatti kan inni barbaadu. Gama tokkoon immoo jireenya ofii tarkaanfachiisuudhaaf hojii hojjechuun jira. Ameerikaatti hojiin hin tuffatamu jedhama. Ammaaf nu gaadha. Hin tuffatamas hin tuffatamus. Warri tuffatan jiru. Amma gaaffii bareedaa kaasa. Namoota tokko dhufanii asii anuma bira hin jiru tokko kan dhufanii abbaa manaa fi haadha manaa fa'aa ta'anii haati manaa of course automatically ijoollee yoo qabaatte guddiste waa'ee namoota oldii namoota dulloobaa kana gargaaruu hin beeku. Of course adduddummaan isaa ijoolleef nama guddaa ta'a malee. Jirri faamilii amma tokko warra dhiiraa garuu hankanatu hundeen hojjedhu jedhaniitu didu. Baanii taaksii fa'aa ofuu waan biraa hojjetu. Utuun jaalatiin garuu itti deebiin fa'aa hojjetu. Anamma narsii kanan ta'e malee for the first 2 years waggaa lamaan jalqabaatii fi nursing home hojjedhee takka daayiparii jijjiireen beeku. Gargaartuutu jira CNA warra jedhan isaan immoo hojjeta. Garuu gaafa waggaa 4-5 akkasumatti hojjedhee emergency roomiif kana galeera. New York gaafa COVID yeroo koronaa sana New Yorkiin hin ture. Baay'ee ture sana. So gaafa sana patientii tokko sii kennu yookaan lama sii kennu. Dandeessee siin hojjetu innuma ofirra fiigdee hojjetta. CNN qabdu ofii keetii hojjettachuu danda'u. Isatu waan baay'ee na barsiise. Waan an dur balfu jiru waan jibbu utuu hin jaalatin baree amma hojii baay'ee isaa gaafa hojjedhu yoo mana mootii baay'een maaskii uffatanii bakka gilaasii kana baafatan malee hojjetanii hangaruu akkasumatti itti baree waan ta'eef naan hojjedhaa soo namooti keenya baay'een waan akkasii kana hojjechuu barbaadeen hin baqatu gaafa horii baay'een mootii jira soo kanaaf dhugaadha amma zabanyaa ta'uun biyya kanatti hojii manatti baay'ee barbaadamaa miti achitti garuu zabanyummaa argachuun guddaadha makiinaa kana fa'aatti daansiirra makiinaa kana paarkii gochuun yookaan eeguun waan hunda sitti hojiidha jedhamee naannoo achitti hojiidha. Doktora jettu achi beefatanii bula dhabee taaksii oofaa yookaan zabanyaa ta'ee akkasitti hojjetachuudha. So kanaaf hin hojjeta sun. Ulfaadha. Muuxannoon biyya alaatti argamu kuni wanti biyya keessatti teenyee ilaalaa turree fi gaafa biyya alaa deemnee arginu tarii wal buusuu danda'a waan ta'eef. Aadaa hojii biyya keenyaattis naa deebisume gara dhuunfaa keessanirraa haala ittiin keessa darbitanii as keessan isatti ni deebina hojiirra jirtanii hojii. Haala aadaa hojii biyya keenya keessa jiru. Dargaggoonni keenya keessumattuu aadaa hojii irratti xiqqoo laafoodha jedhamu. Mee maal gorsitu muuxannoo keessanirraa kaatanii? Aadaan hojii biyya kanaa baay'ee nama aarsa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nama aarsuu keessa bahee akka namooti baay'een keessumaati diasporaan kun faanii asii kakatanii ba'anii keessumaa warra gara achitti guddatan xiqqummaa isaaniitti deemanii experience jireenya biyya kanaatiin godhanii Ameerikaatti guddatanii bakka dhaqeen biyya koo gargaara dhaqeen hamma tokko tajaajila volunteerii faan godhatanii dhufanii asitti garuu gaafa aadaa hojii asii ilaalan akkaataa namni itti tiriisuu gaafa ilaalanii baqatanii deebi'u takkaa yoo kadhatte illee hin deebi'an annan beekan ijoollee akkasii baay'ee. Aadaan hojii kan nama aarsu fakkeenyaaf amma an ofii kooti waajjira mootummaa tokko yoo naqee maal barbaadde waan jette akka gaariitti akka ofii kooti tiriitii ta'uu barbaadu jira. Let's say biiroo lafaa ta'uu biiroo maalee ta'uu beellama fudhadhee naqa. Bur sa'aatii 10 kottu yookaan sa'aatii 4 asiin kottu yoo naan jette kaalandiriitu hin qabaatin maalutu hin qabaatin kottu naan jette anammoo waan meeqa dhiisee gaafa naqu ati yookaan sibsabaan qaba jettee yookaan sekireetarii keetiin injiru jedhiin fa'aa jedhachi keessa taa'eetu dhageessu jechuudha. Bakka dhiistee deemtaa. Kun aadaa hin taanedha. Aadaa tokkoffaa biyya kana duubatti guddaa kan harkisu unproductive kan godhu warra akkasiiti.
kan baay'ee jibbatu jechuudha. Kan immoo namoota gurguddaa jaarsolii warra durii warra bara wayyaanee ta'uu dargii ture utuu hin taane isee ijoollee mahaaraa probably yuunivarsiitiidhaa baatee fireeshii taatetu axxee yoo dubbiste dasa jedhaan qabdu sittiin deebisan kaalchiriin hojii completely zero jechuudha. Non existent. Amma bakka buustee yoo laalte amma ati oofisarii tokko taatee anaan tiriitii akkatti gootu ofii keetii immoo replace of gootee deebitee ilaalte. Tochiratti immoo akkamitti how do you expect? Akkamittiin tiriitii godha jettee expect goota. So kuni baay'ee waan nama aarsuudhas waan nama jibbisiisu keessaa tokko. So aadaan dargaggoota keenyaas of course uummata kun eessaa baruu maaf kana hin godhan jettee immoo gaafattee bileemii gochuunis immoo hin ta'u. Maaliif aadaan akkasiin jiru gaa? Hundumtuu akkas godha waan ta'eef beekamaadha kun. Garuu jijjiiraman qabu amma tokko xiyyeeffannaan kennamee jira. Keessumattuu hojiidhaaf tajaajila garaagaraa barbaachuuf yeroo itti deemtu jira waan ta'eef. Hin jira. Jijjiiramee baay'een jira. Garuu gana akkuma jalqaba maaliin isin jedhee jenereeshinii ammaa kun jenereeshinii baay'ee spoildi ta'edha. Garuu jenereeshinii dhuftu kana vaalii akkasii kana barsiisaa yoo guddatan ijoolleen kun fakkeenyaaf amma fakkeenya gaarii kan hin fudhadhu waldaa misooma Oromiyaa isa Adaamaa jiru. Amma fiidbaakii baay'een involvii goona isaanii wajjin. Ijoolleen odaadhaa barattee fixxee yuunivarsiitiidhaa baatee hojii hojjettu bakka isaan jiranitti baay'ee isaa ilaaleera deemee. Kan si dhibu rispeektii isaan qaban kabajaa isaan namaa qaban akkaataa isaatti keessummeessanii it's unbelievable. Waan Ameerikaaf jirtu sitti fakkaata carraa argattee ijoollee sanaan yoo keessummoofte. Sii galee at least courtesy very I wish kun iddoo hundumaatu jiraate jette. Garuu ganaadha fagoodha. Inni kaan purposefully gochuus hin danda'a. Inni kaan immoo yookaan aarii mataa isaa qaba mana keessaas ta'u maalis ta'u aarii isaa dhufee nyaara guuraa dhufa. Gaafa jedhattu inni iddoo hundumaa jira. It's everywhere. As duwwaatu hin taane Ameerikaadhaas inni jiraata. Aarii mana keessaa dhufee sitti baay'ee barbaade. Garuu inni kun extreemiidha but fooyya'insa guddaatu jijjiirama guddaatu jira. Kun immoo waan overnight ta'u miti. Dargaggoonni keenya garuu kana at least amma TikTokiin jira, Facebookiin jira, social mediaan jira. Akkamittiin customer servicein Ameerikaatti hojjeta. Isa jedhu yoo ilaalan iyyuu at least culture sana yoo godhatan tokkoffaa effectivenessiin baay'ee effective ta'a. Guyyaatti nama 5 nama 6 keessummeessuun nama 20-30 keessummeessuu dandeessa. Sa'aatii kabajuun immoo tokko hin jiru as. Amma sa'aatii 5 kottu jettee yoo na waamte an sa'a 5 tajji ga'uun qaba. Garuu sa'a 5 gaafa na beellama isa kan biraa yoo finne. Maaliif kalaandarii kee irraanfattee yookaan beektu haga sa'aatii galgalaattu hin jirtu. Ana aareen galatti dhiisee maal jedhee. Boris gaafa deebitu immoo sibsabaarra jira maalirra jira. Kunis plaaniin qabuu jechuudha. Plaaniin wanti jedhamu jiru. Guyyaan kee bor akkamitti darba godhamee bor ganama sa'aatiin manatti kana jettee plaanii godhattee yoo baate yoo namallee waamtee beellama kennite at least kalaandarii kee ilaaltee kalaandarii isaa irratti nama waamtee miitingiin yoo sirkaa dhiyaate cuftee isa kaan keessummeessitee bira darbuu sirra jiraatan malee so customer service himumaaf hin jedhee kun immoo adeemsa keessa waan sirratu jijjiirama guddaa jira but in the future hopefully nima fooyya'aa jira. Ayyee ulfaadha. Keessumattuu Ameerikaa yeroo jirtanitti hojii baay'ee gama tokkoon of ga'oomsuudhaaf jireenya keenya tarkaanfachiisuudhaaf tattaaffii jalqabdanii of ga'oomsitanii maatii keessan irra dabartanii immoo biyyaaf illee akka dhaabataa jirtan odeeffannoodhaan qaba. Gara biyyaatti maaf deebitalla? Gara biyyaa kana jalqabaa kan of course akkuma baateen egaa wanti yaaddu biyyaa jalqaba obbolaa keetii obbolaa kee irraa kaatee yookaan faamilii kee irraa kaatee gara hawaasaatti dabarta. Hawaasa irraa kaateetu immoo gara magaalaa kee ganda kee kana inni godhaa deemta. So hamma jijjiirame kun dhufu takkaa yaadne iyyuu maaliif yoo yaaddesi kompiitara of iddoo tokko Tigraayiif kennitee yookaan iddoo biraaf kennitee tokko immoo fudhatta. Isa yoo carraa qabaatte godhama beekte. Kan kana jaalala yaadamu iyyuuti. Innaa garuu jijjiirama kana booddee hin beekta egaa poolitikaa kana keessas baay'ee involvii godhaa tureera. 2016 yeroo Fayyisaan harka isaa kan godhe tokko yaadattee community leadii godhaa ture Floridaatti. One of the community leaders. Volunteer godheen Biraaziliin deemee Fayyisaa poolitikaa liigaa baay'een engagii godhachittis so Fayyisaa kana gara Ameerikaa dhufuu keessattis
waa tokko gargaaree jijjiirama kana booddee akkan yaades hin taane egaa wanti baay'een koovidiin sun dhufe jijjiirama booda jechuudha. Utuu koovidiin sun hin ga'in narsii ta'ee amma gaa xiqqoo ishee ofiis danda'ee ofirraa hafee nama gargaaruu danda'eera jechuudha. So kanaaf fookasii kan inni ispeeshaalii gaa erga nuuf danda'e 2019 sana kaasee ollaa koolatti godhee haati koo immoo itti fuftee damooza hojjettee argattu I think 10% meeqa akka ta'e hin beeku bajetii madhaabbataa gootiif warra harka qalleeyyii miila afaan qabnee kana ta'een I think nama 16 fakkaata. 2019 akaastee hamma irraatti nyaata hin danda'amu jirti jechuudha. Yeroo isheen amma vaakeeshinii fa'aa dhuftu immoo anis bakka bu'een gargaaraa. Al tokko immoo waggaatti gaafa ayyaanaa horii walitti baasnee san gaafa bituu maal gochuu kanaan isin gargaara warra harka qalleeyyii sana jechuudha. So kun gammachuu guddaa naa kenna. At least hawaasa koota sana wajjin konnektii na godheera jechuudha. Kanaaf inni baay'ee itti yaadde jira. Hojiilee kanarraa kaataniiti kan isin hojii gara dhimmoota naannoo keessa seenu keessumattuu damee barnootaa irratti akka hojii jalqabdanii jirtan qubannan qaba. Waan sana keessumattuu deeggarsa kompiitaraatii wajjin wal qabsiisee ogummaa biyya alaatti qabdan diijitaal laayibireeriilee akka biyya alaatti hojjetan yoon dogoggoruudha baadde sana wajjin wal qabsiisaatii muuxannoo keessan maaliif damee kana irratti hojjechuudhaaf filattan damee barnootaa irratti ispeeshaalii.